Hoteelli qananii Emirates Palace kun ijaarsa isaatii fi doolaarri biiliyoona 3 yookiin birriin biiliyoona 300 fi biiliyoona 84 kan itti dhangala'e yoo ta'u, baasii ijaarsaatiin hoteelonni dorgomaa ta'anii fi kanaan dura seenaa ijaarsa hoteelaatiin addunyaa kanarraa turan keessaa hoteela 2 qofatu argama. Isaanis Ameerikaatti kan argamu Cosmopolitanaa fi kan Singapore Marina Bay Sands qofadha. Hoteelli Emirates Palace kan ijaarame bal'ina hektaara 100 yookiin iskoor kiiloomeetira 1000 irratti yoo ta'u, dheerinni bahaa hanga dhiyaatti jiru kiiloomeetira 1dha. Kun jechuun bal'inni waliigalaa hoteela kanaa istaadiyeemota 10 ni liqimsa jechuudha. Akkasittiin bal'atee Abu Dhabii kan ta'e hoteelli kun kan ijaarame bara 2005tti ture. Gara mooraa hoteela kanaatti seenuuf balbalawwan tajaajilan keessaa inni tokko namoota kabajamuuf yookiin VIP yoo ta'u, keessummoota mootummaa olaanoo fi maatiiwwan mootii fi addatti kan tajaajilanidha. Kanaan alatti balbalawwan hafan keessummoota hundumaa fi banaadha. Akkuma mooraa keessa seentaniin bitaa fi mirga irratti mukkeewwan teemiraa fi yaa'a bishaanii babbareedoon ni argamu. Moora kanatti akkuma tarkaanfii tokko deemtaniin dhugumattuu bakka adda akka dhuftan ni hubattu. Hoteelli kun gamoowwan dhedheeroo Dubaayitti siqee argamuun isaa bareedina addaa gonfachiiseeraaf. Seenaa guutuu kana Mashaalaqaa Tube Afaan Oromoo irraa ni argattu.